Artiin Oromoo waan guddaa qaba warra nu jibbuut cabsuudhaaf gamaadiisa inneessaa cabaa jarroo fi dadhaba. Galatooma nagaa dhugaa biyya. Intro sarraanfate. Gaaffiin wal fakkaatu ta'e akkuma carraa isa dhugaa dhala itti yaadamee miti gaaffii yeroo baay'ee wala manuu irratti rakkoo qabnu irratti. Dhansa kuma kan gaafate si deebisaa. Gara hojii koomidii akkamitti galuu dandeesse? Dhugaa waaqayyo gaaffii wal fakkaata. Ani yeroo ani garuu biqootii of gaafachuun na barbaada suuraa gaafan qabu sitti yaadee sun taane namni koomidii makka ni jira footoo baay'ee suuraan naan bahu. Garuu kan itti seenuu danda'e ani akkuma harka namaa nasiis harka namaa qaba jedhu rukuttaa harka namaa jechuudha. Hamilee. You understand? Yaa. Harka namaa hamilee. Gaafa wanti eegalu akkuma tamma ta'e dudurii himu. Dudurii himu. Beeta waa yaada dheeroon tokko himu yeroo baay'ee naa jaallatan. Abbaa manaa fi manaatu ta'anii marqaa marqatanii nyaatu ture duru. Marqaa kana marqitee fiddeeti. Isaaf xinnoo tokko laatteef akkuma kudhaatii xinnoo kanatti laattee finnaan nyaatee fitee dafee. Naaf laattu jedheeti inuma kajeela taa'e. Inuma kajeela. Teessiftee nyaatti. Teessiftee nyaatti. Achii booddee jecha sabuun ta'iniiti waan ta'e harkaa baati. Jala itti. Naannoo waan jirudha. Eesuma dhagaa. Anaa gosu giiftii koo anaa gosu. Otuma nyaatamas gootamas jala. Anaa gosu. Marqichatu bishaanne. Isheen immoo qoyga inni anaa gosu kan jechaa jiru kan farfachaa jiru marqicha irraa naaf qoodduudha. Garaa laaffifachuu. Kan garaa laaffifachuu. Ammas deebiitti takka nyaatee keewwan gootamas anaa ajjeesu giiftii. Ariitiidhaan bukoosaa nyaatu. Anaa otuma keetu nyaattee fitte. Gaafa isheen fitteettu keessatti ilaalee fitteetti bini. Isan sila anaa gosa dhaabale suma haa gosu. Suma asii haa gosu. Anaa nan sana booda akkasiin yeroo kana harka argatu ilma abbaa baluu jedhamta. Maqaa ilma abbaa Fantaayee dha maqaa abbaa Fantaayee dha maqaan akkasii. Ayi maqichi seenaa mataa sanan deekamu. Maqaan gaarii maqaan gadhiis. Rakkinaan qabu maqaan rakkinaan qabu. Kanaa jee baaba sabana gariidhaa dhiigilaa dibii turduu doonjoo gaawa hamuumaati warra hamuuma. Ati garuu jechuudha warra doonjoo gaawa beektaa. Abbaa torbaan jechuudha warra doonjoo gaawa warra doonjoo gaawa nan beeka. Seenaa sana yeroo biraa isinii tarattara. Kanaaf amma gaaffii gatiin darba. Hayyee. Qophaa'e. Amma entertainmentiin yaadadha. Ajaa'iba. Yaadadha garuu umriin kee barra fuula kee olii yeroo barataa turte yeroo barataa turtetti takkeen nama akkamii ture? Waa Ingiliffaas ta'e insumaan deebisi. Barataa yeroo turtetti nama akkamii turte? Takkeen nama akkamii turte? Maatii kutaa keessa nama akkamii turte? Yeroo boqonnaa baatu nama akkamii turte? Laayibirii akkam turte? Mana keessa akkam turte? Mana jalatti akkam turte? Siree irratti akkam turte? Iddoo baay'eedha kan nuti. GPS tu gabaadheetiin waraabbii wayii. Ilaa baran itti fanaddee sitti mabuuse. Akkuma isaa jechuudha. Bara dhugaa ta'e? Ilaa. Barataa ta'e? Takkeen ijoollummaa irraa kaasee sitti mala. Barataa ta'e? Warreen barataa ture. Ijoollee 11 qaba baangoo 12 ture tokko takkaalli jedhanii waan tumti nama hoggaasaniif jechuudha kana waati. Takkaalli jechuun jaarsi keenya beektaa akka har'aan seenee iddoo isaa jedhee nama hoggaase. Mucaan inni itti aanee dhaladhe miidhame jechuudha. Iddoo isaa jennaan safara keenya iddoo isaa baay'eedha. Baay'ee ganda warra iddoo isaa akka jedhamneefi. Ganda iddoo isaa gooni. Iddoo isaa isa kamiin ani akka gaafanne iddoo isaa lakkoofsa tokkoffaa iddoo isaa lakkoofsa lammaffaa kan taaneefi iddoo isaa jedhee takkaalli jedhee gara isa dur beektaa Amaariffatti jijjiiruun araadummaa fakkaata. Jaarsi keenya Amaarinyaa kana isa boqqolloo fakkaatu kana hin jaallata ture. Achi iddoo isaan ta'e nana jaja mala mana keessatti yeroo barataa ture. Sodaachuu jechuun yoo bishaan harkaa buusuu jira dur. Ijoollee ammaa bishaan harkaa buusuu ta'e hin beeku. Kan dhumaa abbaayitee waan deebitu natti fakkaata. Tokko dhiiboo walaa godhaati. Safuudha. Yoo bishaan harkaa buusuu ibsaan hin galeereeti. Amma yoo torbanitti dhufa malee. Ganda keessa namoo yuunitii jiru. Paastaa makaroonii yoo qaqqabe garuu achi bishaan harkaa yeroo buusan nan buusa. Bishaan harkaa jalqabanatu buusa. Ijoollee 11 keessa dhugaadha kun egaa faazeriin jira waan ta'eef hin sobu. Maal ta'eetu Borna qaadessa. Eeyyatu na keessa gaafatee dhugaadha. Ibsaa qabu beektaa?
ibsaa jechuun ishee durii yeroo qayyabbattu funyaanitti gurraacha si galtu fa'aa sana beekta gaafa jettu kikkilii sababa sanaa dhufte kikkilii Okay, beechoo ishee mana keessa deemtudha. kikkilii nyaata jedhamu kana beekta affeelliidha kun isa faatiif tola yoo korraasii sanaan ibsaa sanaan qayyabbattu funyaan keessa gurraacha sin amma wotii sana dhufte Ganama kaatee gootee of kee abaafta ganama kaatee mana itti hojjetu achi awwaarri fa'aa bujaan ibsaa sana qabu tokkoffaa hojii goositti maa nama akkamii turte isa tettee yoo sama dinya taatu ibsaa qabda. ibsaan qaba bishaan harkaanatu buusa jaarsi keenya mootummaa muree bara dargii waan ture miilan dhiqaaf kamma ijoolleen amma maqaa waamti abbaa abaluu akka faashinii gootee akka barate abaluu zee achumarraa kaa abbaa keetiin abba gaafa jettu namoota hiriyaa abbaa keetii ta'anis abba jetta obbo fa'aa jetta nama hangafaan fakkeetti guddanneeti amma chaayinaan biyya galtee waan hunda baxabbatte miti achi mana barumsaa keessatti mana barumsaa ooluun hin danda'amu seera mana keenya tokko waggaa keessatti guyyaa tokko fa'aa badee yoo hin gale ajaa'iba waggaa keessatti guyyaa tokko fa'aa dhiyee oolamni dur guyyaa lama fa'aa kanuma ture kana achi eessa abbaa kee dhattara mana barumsaa dhiisuu hin dandeenyu fedhiidhuma keenyaan Itun baratina fuudhan deemu mana keenya. Seera mana keenya. Akkas ture kutaa sagalitti akkamittan badeseeti kutaa sagalitti kiraa gaangee gaafa cidha warri qabani gaangee qaba beekta. Gaangee gaangee ture jechuudha. Fardi baay'inaan raddaatii jaarsa duukaa gaangeedhaan deema jaarsi gaangeedhaan isanii deemu ani immoo duukaa fi birrii lama fudhe birrii lama ni naa kenna namni birrii lama qabu ijoollee yeroo tokko keessa yeroo sana sooressa bara birrii lamaan sana fudheetan jaarsi lafa dhimma isaatii magaalaa keessa magaalaa Innaangoo dhaqa Hoomaa jedhamu dhaqa Gimbee jedhamu dhaqa achi birrii lamatti fudhee gaafa kutaa sagalitti jedhamu mallattoo saalamee seera beektaa secondary sexual character araada ta'uu barbaade beektaa yeroo sana shamuzii taayitaanikii fayyadamu irraa jalaan naa bitee jaarsi achi utaa somnati museemii birrii birrii 20 torbatti ijoollee birrii 5 argatti an birrii 20 akkasin ta'e kutaa keessatti nama aktiivii yeroo jedhu gaaffii deebii akkamiin deebisase waan inni irraa waa'ee nan jeeqa kutaa keessatti yeroo jeequ aktiiviidha deebii deebisuudhaaf deebichi sirriis ta'uu baatu inuma deebisa achi kutaa afurii booddee daffaarii teeramtire barsiisaan baayoloojii tokko al tokko yaadachiis waa'ee ho'iinsa qaamaatu barsiisutu waa'ee tempereecheraa maalatu barsiisu tun jeeqaa nu naarti takkina jedhe ati deebisi mucaan anan deema jeetta tempereechera qaama namaa maaliin safaru naan jedhe kubbayyaan jedhe ati buna beektu kubbayyaa wasatti kottu jilbeenfadhu gurra na qabachiise guyyaa lammataa immoo waa'ee maseensu kaastireeshinii moo maal jedhasa waa'ee maseensutu barsiisu maseensuudhaan ammas tun jeeqaa nu naarti dhiira maaliin maseensu naan jedhe goodarree lagaa nyaachisuun jedhe deebii ma deebisuun qabaaf deebii deebisu jechuun garuu waan goodarree wajjin walitti hidhatee duraan waan beeku goodarree kan jedhu iyyuu namni waan beeku natti fakkaata goodarree gosa lama jira kan gaara facaafamuu fi kun qoccoo faayadamu tokko jiru goodarree lagaa nyaachisuun jedhe waan deebii ma deebisuun qabaaf naa galee achi kutaa olii gaafan dhufu ingiliffisii galee akkuma abjuu keessa ilaa jabaata achi yeroo ministirii qabxii gaarii fide ingiliffaatti gaafa dhufnu dubbii galagalchoo ta'e irra ta'anii maal jechuu ta'e akkasittiinani ture yeroo ta'etti barataa jeequun ture garuu immoo sadarkaa 10 ol immoo kuni waliin baatu abshaalummaadhaan keessa deemee immoo yeroo keessa deemeetanii dhibaa'uma which is known as that is called kan jettu jirtu kitaabarraa iddoo kiikii taate yeroo known as that is known as which is called the important point what means namni seedu sana beeku define definition sana shamadda isheen qabadde jechaa deema akkuma akkasin ture jechuudha kana jaalaa immoo yeroo baay'ee mana barnootaatti na gaafadhu gaafa hay takkeena kan beeka namni tokko kan fakkaatti baay'ee asee sa'aatii 5 asee gabaabaatti kana jechuu barbaada jedhamu sa'aatii tokko sa'aatii 5 guutuu asee amma kana jaalaa soo barbaada amma kan jaalaa miti waan meeqa nutti muu kan jaalaa anu kan jaalaa jechuu miti aan entertainment yaar qoy seenaa hoggaan ko seenaa hoggaa 30 akka lama sitti beektu barbaadde garuu wannan shakki daawwattoota keenya takkiin kun muuziyeemii dhabee ta'eefi eessaa kan dhibu walaa bira taa'ee umuriin akkaataan itti lakkaa'amu gaafa laaqana shawwadanii oolan in lakkaamu
Mucaa koo ani kana booddee hunduu yoo rakkinuma tokko hin qabu mani waggaa 70 guuteera mucaa ishee xumuraatiin abbaan jaarsi. Abbaa isa gaafa akaayidhaan mullee sin lakkaatanii isa gaafa mullee sin lakkaatanii. Injiraan ne. Ati sin lakkaattaa? Isa gaafa. Isa ana waan baay'ee lakkaatu. An entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii serious ta'an walitti fufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kanarratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deema. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiinii waliitis ni guddata akka addunyaatti.